Lagni Adaamii godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo Guutuutti argama. Riqicha ammayyaa dhabuun laga Adaamii waggoota dheeraaf yaaddoo jiraattotaa ture. Waqtii gannaas ta'e bonaa jiraattonni sochii hawaas dinagdee isaanii sirnaan geggeeffachuu bira darbee jireenya hawaasummaa isaanii dugdaa fi garaa taasise. Miidhaan isaa miidhaa guddaa dubartoota haga nama 5 guyyaa tokkotti sabaa deemeen jechuudha. Lubbuun nama 5 gara magaalaatti waa ilmaanii cacarraaqanii gara manaa galuudhaaf isaanii deeman akkasitti saamee nama 5 guyyaa tokkotti liqimsee dhabamsiisee jechuudha. Akkasuma maatiin baay'een tan keessaa harkisanii baasan hangan qabdu jechuudha. Rakkoo hamtuu nurra gaggeessee horii keenya bishaan gamana qabee rakkoo hamtuu nurra fidee jira. Ilmaan keenya kan mana barnootaatti deemu mana barnootaa irraa guyyaa isaan gakkaan galaanni nu iddoo dhufee nuti gamatti isaan eegu nutis gamanatti isaan eeguuf bineensa irraa akkasuma bullee jira. Gandi gamana asiin hadaamii ja'amaa, asiin teessoo ja'amaa, bubbisa ja'amaa, algee ja'amaa, akkanuma burqa ja'amaa akkana gandi baay'eedha marsee jira jechuudha. Kuni tajaajila wayii asirraa fudhatanii gamana galuudhaan ka gamanatti deemuudhaan asii magaalaa calanqoo bahachuun ka gamana jiru baay'eedha wal keessa silaa deemanii fayyadaman jechuudha. Kanaafuu gisee bokkaan haalaan jiru deemanii fayyadamuun hin danda'amu jechuudha. Mana barumsaa barattoonni keenya dhaqaan ture sababa galaana kanaatiin dubartaan teenya ta'u ulfa qabdu as keessa nama 5 oliitu du'e laga kana bahuudhaaf jechuudha. Guyyaa takkatti qabrii takkatti nama 5 awwaalle. Kanaaf rakkoo hawaasa dinagdee miidhaa gaggeessaa ture jechuudha. Kanaaf mana barumsaattis dhaqaan turre ijoolleen teenya mana barumsaan dhayitu. Rakkoo hammaataa rakkoo bulchiinsa gaarii akka aanaa keenyaatti adda ba'ee isa ijoodha jennee qabanne keessaa tokko ture jechuudha. Seenaan inni qabu keessaa inni duraa fi ijoon dubartoota magaalaa oolanii galan gaafa mana isaaniitti deebi'an dubartoota hedduu lubbuudhaan dhabnee jirre jechuudha. Laga kanarratti haadha ilmaanii warreen ta'an dubartoota baay'een lubbuudhaan dhabamaniiru. Kana qofa osoo hin ta'in beeyladni naannoo kanaa baay'een isaanii guyyaa tokkotti 50 ol lagni kun fuudhee kan ture ta'uu isaati. Isa qofa osoo hin ta'in barataalleen waqta gannaa laga kana ce'ee mana barnootaa dhaquu irratti rakkoo hammaataa ture jechuudha. Isa qofa osoo hin ta'in dinagdee uummata kanarratti illee rakkoo bal'aa uumaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Oomisha isaanii gabaa geeffachuudhaaf baay'ee rakkachaa turan. Kana qofa osoo hin ta'in rakkoo hawaasummaa isaanii illee gaggeeffachuudhaaf baay'ee rakkoo keessa turan. Gaddaa fi gammachuu adda qooddachuu irratti daangeessaa ture jechuudha. Har'a laga Adaamii irratti riqaa rarra'aa meetira 56 dheeratuu fi diitaayip ta'e walta'iinsa dhaabbata Helvaatas Itoophiyaa fi biiroo daandiif loojistikii Oromiyaatiin hojjetamee xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Ijaaramuun riqaa kanaas rakkoo isaanii kaleessaa fureera. Gammachuu guddoon nu dhaga'ama nuufi warra dalagaatiif ilmaan keenya irra barattootaas akka biraatti gammachuun guddoon nu dhaga'ama. Galaana kanarraa baraaramne enne. Ammaan tana nutti tolee jira. Galaanni fedhe jiraatus barana hanga roobni guddaan fedhe deemu irra bobbaanee wofcas irra dhaqannee karaa magaalaa gizee dhaqannee sachiin baanee asiin ilmaan keenya galaa turre. Galaanni guddaan kalaga kana jiru. Wofcoo sanis dhaqachaa turre. Araddaan teessoo fi burqaanis karaa kanarra deemee wal seenaa jira. Asitti namni awwaala walitti hin dhufu. Maali? Kiiloomeetira 70 aanaarraan zooranii asii dhufuu qaba jechuudha. Sababa laga sodaa kanaati. Amma rakkoo kana fure. Rakkoo hawaasa kana walitti beeyse. Hawaasa kana walitti fide. Kanaaf rakkoo teenya nu furee jira. Ambulaansiin kiiloomeetira 70 naannoftee dubartii fuudhaa turte jechuudha. Isa kana gaa osoo karaa deemtu dubartiin lubbuun baatallee hedduutu jira. Rakkoon kunillee amma furamee jira jechuudha. Misooma kana fakkaatu kana piroojeektii kana fakkaatu kana rakkoo bulchiinsa gaarii ijoo aanaa keenyaa kan ta'e kana guyyoota 90 keessatti piroojeektii kana fakkaatu kana baay'inaa fi qulqullinaan hojjetee tajaajila uummataatiif banaa godheeti jira jechuudha. Piroojeektiin kun dhugaa dubbachuudhaaf iddoo kanatti akkanatti yaadamu ture. Baajata inni itti hojjetame caalaa rakkoo inni uummatarraa fureetu baay'ee olaanaadha. Riqaan kun uummata 25,000 ol kan tajaajiludha. Gandoota teessoo, burqaa gurraattii fi nadhii wal qunnamsiisa. Jiraattonni kanaan dura lafa kiiloomeetira 40 ol deemuun
oomisha isaanii gabaa geeffachaa turan har'a ijaaramuu riqaa kanaatiin oomisha isaanii karaa gabaabaa deemuun gatii gaariitti gurgurachaa jiru. Yeroo dur layni kun bishaan gisee guutee hawaasni karaan oomisha isaa magaalaa geeffatu hin qabu. Amma immoo eega dildilli kun ijaarame oomisha asii jimaas ta'e kuduraa fi muduraas uummanni asiin gabaabaadha jechuudha karaa kana kiiloomeetira 18 duraan kiiloomeetira 40 jechuudha asiin fageenyi isaa. Amma immoo faayidaa guddaadha hawaasni keenya asirraa argachaa jira jechuudha. Maaliif jennaan dafeeti qaqqabaa waan ta'e magaalaaf. Kiiloomeetira 70 giddugala aanaa dhufuuf uummanni ganda teessoodha araddaa teessoo jedhamu kiiloomeetira 70 deemu. Aanaa lama qaxxaamureeti giddugala aanaa keenya magaalaa teessoo aanaa keenya kan taate Harramillee dhufa jechuudha. Inni kun rakkoo hammaataa ture. Rakkoo kana amma garuu kiiloomeetira 23tti deebi'ee jira jechuudha. Kan duraan kiiloomeetira 70 ture giddugala aanaa dhaquuf amma kiiloomeetira 23tti kan deebi'e ta'uu isaati jechuudha. Rakkoo kana akka aanaa keenyaatti ogeessaan qorannee mootummaa naannoo Oromiyaatiif biiroo daandii Oromiyaatiif dhiyeessine dhaabbata elvaatasii wajjin ta'uudhaan biiroon daandii fi loojistiikii Oromiyaadha. Misooma kana fakkaatu kana piroojeektii kana fakkaatu kana rakkoo bulchiinsa gaarii ijoo aanaa keenyaa kan ta'e kana guyyoota 90 keessatti piroojeektii kana fakkaatu kana baay'inaa fi qulqullinaan hojjetee tajaajila uummataatiif banaa godheeti jira jechuudha. Piroojeektiin kun dhugaa dubbachuudhaaf iddoo kanatti akkanatti yaadamu ture. Baajeta inni itti hojjetame caalaa rakkoo inni uummatarraa fureetu baay'ee olaanaadha. Riqichi kun waggaa dheeraaf tajaajila akka kennuuf suphaa fi kunuunsa barbaachisu hunda ni taasifnaan yaada jiraattotaati. Rakkoo teenya nu furee jira jechuudha. Kana booda immoo nuti akka hawaasa ganda teessootti akkuma hirmaannaa isaa irratti hirmaannetti eegima isaa irrattis kunuunsa isaa irrattis hawaasa kana tajaajilee yeroo dheeraa akka turu nurraa eegama jechuudha. Piroojeektiin kun keenya jedhaniiti hirmaannaadhaan hojjetanii ammallee dhaamsinan qabuuf guddaan piroojeektii kana akka tiiffatan. Piroojeektii kana akka tiiffatan akka ija isaaniitti akka kunuunsan akka juusan isaaniifis dhaamuun barbaada. Hojii ijaarsa riqicha rarra'aa kanaa xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjetamaa jira. In future, in collaboration with Oromia, also our different global partners such as Bridge to Prosperity and our donors, we have planned to construct a lot of bridge in Oromia. Our initial assessment shows that across Oromia there is a need for trial bridge. With a professional guess, we have estimated it to be more than 3,500 bridges are required. So this has to be done within like 10 years or 20 years, so that if we are wishing to make our agenda to reach the middle income country, otherwise it will be difficult. All developments should consider the rural community, and as well as development should be equitable everywhere. So trial bridge ensures equity, as well as it gives very high benefit for the marginalized communities. Hojii haga ammaatti hojjetameen naannichatti hawaasni fayyadamaa ta'aa jiraachuun himameera. Amma erga ijaarsa jalqabnee ragaawwan sassaabaa jirra riqicha ijaaramanirraa riqicha tokkotti hanga nama 20,000 fayyadamaa jira. Kara 28 naannoo Oromiyaa irratti kan ijaaramee jechuudha. Ammaa fi 28 xumurameera. Kanaaf immoo 2017 karoorfamanii jiru jechuudha. Maaliifuu dhaabbanni naannoo bajeta riqicha rarra'aa kana barbaachisu harka 80 waan ramadeef dhaabbanni Bridge to Prosperity mooyyuu deeggarsa maallaqaa tiin waan nu gargaareef akkasumas dhaabbanni keenyallee mooyyuu wanni kun akka itti fufiinsa qabaatuun waan humna jajjabeessaa cimsaa jiruuf dhaabbattoota hundaa galateeffachuu